Tole nagaa fi haraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Daawwattootaa fi hordoftoota meetii chaanal akkam jirtu nagaa keessanii. Ani nagaa kooti galata waaqayyoo isinis lafa jirtanitti akka nagaa taatan abdiin qaba. Egaa isa dura badeen ture. Amma garuu deebi'eera jechuudha. Kanaaf baga nagaan na eegdanii isiniin jechuutiin barbaada. Akkasumas immoo gaaffii garaagaraa na biraatii qabdu turtanii. Gaaffii keessanii hunda deebisuudhaaf xiqqoo yeroon arganne garuu muraasuma isaa bakka tokkotti jechuudha gabaabsee isiniif deebisuutii yaala jechuudha. Innis gaaffiin keessan baay'een gaaffii wanta lamarratti ture jechuudha. Tokko waa'ee barnootaati, lammaffaa irratti immoo waa'ee rifeensaati jechuudha. Egaa waa'ee barnootaa irratti yeroo biraa viidiyoo isinii qabadheen dhufa. Har'a garuu waa'ee rifeensaa waan muraasa isiniif himuu barbaadetan jechuudha. Innis gaaffiin keessan inni guddaan rifeensi keenya maaltu guddisaa kan jedhudha jechuudha. Akkasumas immoo hin buqqaa kan jedhu ture. Gaaffii tokko kana fakkaatan baay'ee isaatti ture jechuudha. Kanaaf ani immoo muudannoo fi muuxannoo kan koorra dhaabadheetanii wanta isin gochuu qabdan isiniif himachuudha. Kan ani fakkeenyaaf hammachuudha. Rifeensa kiyya kana dha'aan jira. Iffinne jechuudha. Iffinne ofuma kiyyaafan dha'aa jira jechuudha. Maaliif yeroo waan hin argannee fi fofordisee tanedha. Isa kana akkaataa kanaan quxuxurii isaa dha'aan jira jechuudha. Dha'ee immoo iffinne. Amma ganaan immoo itti fixaa jechuudha warra kana. Kanaaf warra rifeensi keenya hin caccabaa, hin buqqaa jettan akkasumas immoo maaltu guddisaa kan jettanii fi gaaffii keessan kanaaf deebisaa tokko jechuudha. Kan akka hin caccabnes akka hin buqqaane godhus kan akka guddatu godhus gaaffii tokko gaaffii lama deebisaa tokko jechuudha. Kan isin deebisuu barbaadu. Tokkoffaa irratti rifeensi keenya dha'achuu. Rifeensi keenya uumamumaan jajjabaataadha. Gaafa hiikamaadhaan deemnu yeroo rafnu yeroo garaagaraatti hin ciccitaa deema. Wal qabata jechuudha. Yoo dhaanne immoo lallaafaa deema. Hamma cicciturra hamma buqqa'urra guddachaa deema jechuudha. Maaliif wal qabatee jira jechuudha. Qilleensi gidduu isaan gala jechuudha. Qibaatiin nuti dibannullee haara gaariidhaan nuuf qaqqabaa jechuudha. Kan amma nufuma qonnaa jira jechuudha ofirratti. Yeroo baay'ee ofirratti hin dhaadhaan mataa kiyya jechuudha. Kanaafiyyuu inni nuti dhaannu kun rifeensi keenya akka lallaafaa deemu qibaatiin nuti dibannullee akka haala gaariidhaan gogaa keenyatti seenee guddina rifeensa keenyaaf fayyadu godha jechuudha. Akka hin caccabne godha jechuudha qibaatii. Kanaafiyyuu rifeensa keenya yeroo miiccannetti bakka lamatti akkatti godhachuu adeemsa keessan akkatti dhaachuu qaba jechuudha nama. Bakka lama bakka sadi faan godhadhan ture. Amma garuu akka kanatti ofirratti dhaachuu kana gaditti qaqallisee dhaachuu nan danda'a. Garuu waanuma torbee tokko waan akkas naaf ta'u waan hin barbaadeef jechuudha. Kanaafiyyuu isinis tokkoffaa irratti rifeensa keessan amma isinii danda'amutti dhaadhaa. Inni lammaffaan immoo daftanii hin miiccina. Rifeensi keenya dafnee gaafa miiccinu qibaatii ofirraa qabu fixataa deema. Gaafa kana immoo hin caccaba, hin ciccita, goggogaadha waan ta'eef jechuudha. Garuu immoo dafnee yoo miiccuu dhabaanne jiidha qabaata jechuudha. Dirqamas immoo dafnee miiccuu qabna yoo ta'e immoo al tokko seeraan miiccuu. Shaamboo seeraan itti goone jechuudha. Gaafa lammaffaa irratti immoo jechuudha. Gogaa keenya qofatti shaamboo goone hoomachuma isaatiin immoo rifeensa keenya miiccuu. Maaliif yeroo baay'ee kan xuraa'u gogaa keenyadha. Dafqa garaagaraa qibaatiin nuti dibannu wanta adda addaa jechuudha. Yoo awwaara keessa namni deeme ta'e rifeensi keenya xuraa'aa jechuudha. Kanaafiyyuu gaafa jalqabaa sirriitti yoo shaampootti goonee miiccine gaafa lammataa immoo
xiqqeessine gogaa keenya qofatti goone isuman immoo rifeensa isaa miiccuu jechuudha. Malee yeroo hundumaa shaamboo akkuma garaatti gooneetti miiccina yoo ta'e rifeensi keenya goggogaa ta'aa deema. Qibaatii yoo dibannullee oma hamma kanattiin laaffisuu hin danda'u jechuudha. Amma hamma miiccina taanaan jechuudha. Kanaaf ani dafee rifeensa keenya miiccuu yoo miiccullee takka asirratti miiccaa gaafa lammataatti immoo gogaa keenya qofatti godhee hoomachuma isaatiin immoo rifeensa isaa miiccaa akka sana jechuudha. Miicci ka'ee immoo qibaatii rifeensa keenyaaf ta'u nan dibadha. Innaa isaan kun iddoo guddaa qabu jechuudha. Qabxiin sadii tokkoffaa rifeensa keenya dhaachuu, lammaffaa dabnee miiccuu dhiisuu, miiccine kaanii qibaatii dibachuu, miiccachuu keenyaan duras illee qibaatii waan garaagaraa jiramti kan akka abukaadoo fa'aa, kan akka aliiveeraa fa'aa waan akkasii jiru jechuudha. Kan rifeensa keenyaaf ta'u jechuudha. Anamma yeroo baay'ee miiccachuu kiyyaan dura darbee yeroo hundatu hin ta'in jechuudha. Abukaadoo fi aliiveeraan baay'ee rifeensa kiyyaaf ta'u. Isaan lamaasaa walitti maashiniitti daakee bishaan roozmarii yookiis immoo sigaa maxibashaa jedhu Oromiffaan maal akka jedhamu beekuun Ingiliffaan roozmarii jedhama. Bishaan isaa baala shunkurtii wajjiniin walitti danfisuun fayyadaman jechuudha. Innaa rifeensa kiyya baay'ee jaallata. Kanaafiyyuu isinis kan namni hundi jedhu otoo hin ta'in waan rifeensa keessaniif ta'u isin beektanii hunduma isaa keessaa kan rifeensa keessaniif ta'u tokko jechuudha. Namni waan baay'ee jedha jechuudha. Kana naatee kana godhaa sana godhaa jedhu. Kana hunda gochuu otoo hin ta'in kan rifeensa keenyaaf ta'u. Hankoonni kun amma rifeensa kiyyaa baay'ee ta'a jechuudha. Kanaaf kan rifeensa keenyaaf ta'u tokkoonsaa yoo beekne yeroo yerootti isa fayyadamna jechuudha. Kun baay'ee naala laaffisallee baqa baay'ee naaf ta'a jechuudha naaf. Kanaaf isinis immoo mee akkasuma koraa viidiyoo isaallee hojjedhee jira garuu hin gadhiisne. Kanaaf yaada keessan irratti hundaa'ee gaaffii kana bakka tokkotti isiniif deebisu yaaleera. Qabxii kana sadanitti fayyadamaati ilaalaa isiniin jechuutiin barbaada. Nagaa naaf ta'a. Turtiif yeroo gaarii qabaadha. Akkasuma yaadaa fi gaaffii qabdan immoo koomentii irra naaf kaa'aa. Gara fuulduraatti immoo maal akka isinii qabadhee dhufullee yaada keessanii barbaada isiniin jechuun barbaada. Nagaa fayyaa naaf ta'a. Turtii gaarii warreef dhuftan immoo weelkaam isiniin jedheera. Akkasumas sabiskiraayib, sheer, laayik gochuun dagatina. Fayyaaf nagaa naaf ta'a.